Akkam nagaa jirtu hordoftoonni koo kabajamoof jaalatamoo warri idil addunyaa irratti argamtanii baga nagaa jiraattan isiniin jecha maal isiniif fakkaate qabxii jajjabaa wayii isiniif kaasuun barbaada. Tokkoffaa baqattoota waa'ee dhimma waraanaa kanaa fi walitti bu'iinsa Tigraay fi uummata Amaaraa milishaa Amaaraatii fi mootummaa Abiyoot Kaasanee Balaanee kanaan ta'ee fi kan ka'ee Eertiraati immoo dhaamsa Jawaardhaan mana hidhaarraa dhaamsa Jawaar dhaame kana dhageeffadhuu laayik godhii waliin ga'e gara qabxiitti seenaa dhaamsa Jawaar dhaamate immoo booda irratti kasinii tuqu ta'a. Amma sababbii waan haati viidiyoo kana teettanii naa dhageeffatanii barbaada daqiiqaa 3 tanan jechuudhaan galumaatti kan wanni irraa eegalu kan baqattootaarraa akkuma viidiyoo asirratti argitan kun baqattoonni walitti bu'iinsa Tigraay fi raayyaa ittisa biyyaatiin ta'ee fi uummata milishaa Amaaraa ta'e walitti duulaaran kana warroonni baay'een baqatutti jira. Baqatanii akka malee Suudaan seenanii deemaa jiranii Aljaziiraan akkanatti gabaasa. Okay, uummanni kun waraanni bu'aa hin qabu. Waraanni miidhaa guddaa fida. Garuu mootummaan kunillee gamtuu waan ta'eef isaan illee kaayoo isaan barbaadan mootummaa kana hin ajjabne waan ta'eef waraanni ta'e. Garuu waraanni kun deemee eenyutu injifata eenyutu harka kennisiisa. Wanni isin beekuu qabdan biyyi takka ofii wal dhooyitee harka wal kennachiisuu hin dandeenye. Hin dhumatti malee. Kana kan irraa barachuu dandeettan Eertiraa irraa barachuu dandeettan. Abbiroonni keessan namni irraan dhumin hin jiru shiraar obbaaduun irratti chitti citan. Injifatuun dadhabne Eertiraa diqqoo san harka kennachiisuu dadhaban. Garuu namni achitti cite lakkoofamni hin fidhu jechuudha. Lakkoofni hin fidhu. Guutuun sabaaf sablammii 85 Eertiraa takkatti irratti duulanii Eertiraa kennachiisuu dadhaban. Amma mootummaan kun mootummaan laafaan ekonomii hin qabne kan waan hin qabne kun Tigraay mirga kennachiisa jedhee lammiileen baay'een baqatu jiran. Wanni jennu immoo raayyaa Allamaaxaa qobboo warroonni kun warra Oromoodhaa miiliki cafallaqee garas makee jarri kunis rakkatu jira. Akka Oromootitti illee quuqamuu fi qabdu. Warruma keenya ka afaan irraa jijjiiranii maal jedhan abbootiin isaanii warroonni guddaa afaan Oromootu beekan kunniin jechuudha. Kunniin illee rakkatu jira. Dhiigatu dhiigaa rifataa mire jarri kunillee sababa kanaan baqaaf saaxilamaa jiran jechuudha. Jara kan inni immoo yaamicha goonaaf gara biyya keessanii as baqadhaa malee diinatti achi hin baqatinaa jennaani warri gara Suudaan baqataa jiran. Itti aansee immoo mootummaa Abdul Fattah Siisii Suudaaniin to'atee Suudaaniin daawwatee jira. Haala waraanaatii fi akkaataa misaa'ilatti darbatan waan hundaa laha shiddan lahdaa jettee miira jarri warri Masrii hidha laga Abbayyaa kana Naayiliin kana dhahuuf qophaa'anii jira. Kanatu deemaa jira jechuudha. Nu akka Oromootti of ganneera qawwee qabnu jennee akkam haa goonu nuu kan Jawaar sinii dhaame deemama dubbiin dhiiressu viidiyoo kee daqiiqaa 3 fixuu deema. Obboleeyyan kee akka keenyatti deemamu. Jawaar mana hidhaa keessatti dhukkubsatu jira. Baqqalaa Garbaa miilatu dhukkuba. Dhibamu jiran. Uummata nuuf jedhanii hidhamanii kabadii takka malee hidhaman jiri namni fayyaanuu yoo mana hidhaa seen hin dhibamu. Kanarra jira. Maal jedhee mana hidhaa keessaa dhaabate dubbii takkatti qofa. Dubbii takkatti inni dubbatee immoo dubbii jajjaba. Dubbii ijoo. Dubbii guddoo dubbii nu barbaachistu yeroo kanatti jechuudha. Maa uummanni qawwee qabu walitti dhukaasaa jira. Nu silaa du'aa jira ajjeesuun nuun kennamne haga sanuu jaalmarroo kanaaf jaalmarroo jabeessuu qabna deeggaruu qabna bira dhaabbachuu qabna. Isa haga sanuu ka gombisaa jiru isallee jabeessuu qabna. Isaan iyyuu nama 35 irraa ajjeefne meeqa madeessine jedhanii olola oofaa jiranii. Jarana waan kana jabeessuu qabna jedhaa jarri illee itti muddaa jirtii bira dhaabbachuu qabna maallaqa waan guddaa san akka biyya alaatti tarsiimuu godhadhee karoora qabadhee ragaa qabataman namoota walitti qabee waan kanarra mari'achiifnee hojiirra oolchinu ta'a kana akka taanu dubbadhaa kaaseetu maxxansa jechuudha. Okay, kun warra biyya alaa nu ilaallata. Warra biyya keessaatiif immoo Jawaar maal dhaame kan jedhu qabxii gara ijootti seena. Obboleeyyan Tigraay hidhattee qabdi. Nafxanyaan hidhatee qaba. Warri ibidda baatu haga tokko wal kabajaa walillee fixu dafee dhumatu jechuudha. Maal jettee nama maayite wayyaanee harka kennachiifnaan kuuwwan garbuudhaa nun dhibu. Garbuu jechuun maali? Waan nyaataaf hin mammaayine garbuu jechuun hin haamnaa jechuudha. Garbuudhaa qabnee haamnaa jedhifneetiin haamna nun dhibu hagana tuffatame. Okay. Nu dhugaadha. Qawween qabnu akka garbuun nu haamuu danda'anii garuu tokkummaa qabnu kan qawwee caalaa tokkummaa kenna misaa'ilii caalaa kanatti haa fayyadamnu. Jawaar maal jedhe? Yaa Oromoo jedhe. Waa tokko bichaa godhaa jedhe. Waan godhuu barbaadan
tokkummaan godha. Waan dubbachuu barbaadan tokkummaan dubbadha. Waan dhiisuu barbaadanillee tokkummaan dhiisaa jedhe. Tanuma bicha dubbii guddoo miti gara keessa deemaan biraan asoo kanuma jedhe. Maa jennaan bu'aa tokkummaa waan beekuuf. Tokkummaan godhaan keenya kun lagannaa godhaa jirtanii kutaa Oromoo 11 keessatti tokkummaan godha. Karaa cufuu feetanii kutaa Oromiyaa 11 keessatti tokkummaan cufaa. Kana yoo gootan tokkummaan godhaa. Tokkummaa tana waan ofii daa'idhee tana isin dhaamee Jawaar Mohaammed akkasii wajjin ture Abdii Moodii koomeediitii waan kana hojiirra oolchaa ilmaan Oromoo bakka jirtanii isin jaaladhaa horaa bulaa. I love you so much. Please jabaadhaa. Nu akka biyya alaatti nu dhiisaa waan jabaan as bahu teennaa nu hordofaa isiniin jedha.